Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya kan argamnu magaalaa Finfinnee addabaabayii Masqalaa bakka jedhamuttidha. Oromoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa walitti yaa'ee irreecha kabajuuf kan deemaa jiru. Deemsi nuyi taasisaa jirru irreecha hora Finfinnee malkaa Dodoloo Buddeenaa lafa jedhamutti argamu gara sana deemaa jirra. Oromoon egaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa bahaa fi lixa kaabaaf kibba giddugala Oromiyaa naannoo Finfinnee akkasumas magaalota naannoo Finfinneetti dhiyoo jiran irraati kan inni walitti bobba'ee jiru. Guyyaa gaariidha kan nuyi dabarsaa jirru. Irreecha milkii nuuf haa ta'u baga geessan isiniin jenna. Miidiyaa wiirtuu irraa isinii fi kan tamsaasaa jirrudha jechuudha tamsaasa keenya. Irreechi hora Finfinnee egaa ganama bariidhaan abbootii gadaatii fi haadholii siiqqeetiin saaqamee jira. Oromoon kutaalee garaagaraa irraa achitti bobba'aa jira. Nus immoo taateewwan bakka irreechaa kanaa hunduma isaa hordofnee tokko lamaan kan isin biraan geenyu ta'a. Hamma xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya eessallee hin deemina nu hordofaa. Ogeessi kaameeraa na duukaa jiru Firaa'ol Abiraam. Ani immoo saganticha dursuudhaan kan isin faana ta'u Gammachuu Tsaggaayeeti. Amma xumura sagantaa keenyatti nu duukaa tura. Galatooma. Warga Jala baru. Jalan dia. Acing goreng. Tindu ciri. Si Basu akan singgi. Hariya gombo iri afgachani tokko ya elo. Hariya gombo iri afgachani tokko ya elo. Gachana joro nyadu mulu. Gachana joro gafa sora jalu jawe. Gachana joro gafa soba. Hariya gombo iri afgachani tokko ya elo. Hariya gombo iri afgachani tokko ya elo. Gachana joro jalqaba marte gachana joro tamimu rufi gachana joro babiya tukte gachana joro tamimu rufi gachana joro hariya gombo hariya gachani tokko ya elo hariya gombo Gachana joro singari buna gachana joro dirratti duna gachana joro jalqaba marte tamimu rufi gachana joro babiyaatu kormamo goromsa sigalu Achila halina lali korma mo gorom sasi kalu korma mo gorom sasi kalu Oboro jenne kotu. Orgamo.
Likinsa olkajeela korma moho goromsa siikalu Likinsu siikajeele korma moho goromsa siikalu Maqaan koo Latinaa Waldamiseen jedhama. Kan dirreen cinniitti amma kanallee gara asuma Finfinneen jiraadha. Finfinneen jiraadha. Akkamiin miirri irreechaa Oromoon akkasitti walitti qabamee baay'atee yeroo Finfinnee keessatti irreeffatu miira akkamiin namatti dhaga'ama? Miirri irreechaa akka qosaatti waan ilaalamu akka waan tilmaamnee ittiin ibsinu waan hin qabnedha. Miirri irreechaa amma asitti argaa jirru waan yaadame olitti sabaaf sablammiin uummanni Oromoo hundumtuu bakka garaagaraa dhufee asitti qorra hin jennee dadhabbiin jennee kaleessaa kaasee amma yoona kanaatti omtuu osoo san daangessiin kabajaa jirra nullee nutti tolee kabajaa jirra baay'ee nutti tolee jira nullee jechuudha. Gareen keessa immoo uffata aadaa bareedaadha kan isin uffatanii jirtanii nullee daandii irraa akkasuma isinitti gorru kan taasise kanadha. Oromoon Finfinnee keessatti akkasitti uffata aadaa isaatii uffatee eenyummaa isaa beeksisuun kun guyyaa irreechaa qofatti daanga'uu qaba jettee yaadda? Lakki kun ammallee baratamaa jiras yeroo kitaabni eebbifamu yeroo cidhaa yeroo garaagaraa namoonni akka uffata aadaa kana diizaayinii ammayyaatiin godhanii uffachaa jiru waan ta'eef baratamaa jira. Kanaan caalatti immoo sirriitti yeroo kamillee jechuudha sagantaa kamirrattuu uffata keenya uffata aadaa keenya bakka deemnu hundattuu beeksisuu qabnan jedhaan akka kotti. Dhaamsinaan qabu Oromoo hundumaanuu Oromoo bal'aa Oromoo naannaa kam jiranuu rakkoo keessa jiran gadda keessa gammachuu keessa mana hidhaallee bakkee jiran hundumattuu guyyaa kana arguu sana guyyaa kana gahuu isaanii hundaanuu baga geessan jechuun hin barbaada. Uummanni Oromoo ayyaana kana ammallee cimsee itti fufee waggaadhaa waggaatti akkasitti kabajee dhalootatti dabarsuu qaban jedha kanuman jedhan. Wiirtuu miidiyaa keessanii miidiyaa uummataati miidiyaa reef lafa ol dhufaa jirudha hundi keenyayyuu miidiyaa kana hordofnu aadaa wannu jedha galatoma. Ayyaasee raka siyaadee raka ayyaasee boontu siyaadee kootu dhaabata reechi yaa kormatiloo dhaaba bareeddi ankolfa shimmoo baala geeshee baala laaddu maala geessee maamna yaaddu kanyiiti jirbi boffee daalacha. Asiki zirbi korre sobde rabata damako sobde rabata damako sobde rabata damako sobde ayyaase ijoollee wallaga Finfinnee keessa ija wal argaa ijoollee gudee horroo guduru aadaan Oromoo keenyuma duru guduruun gala saanina nyaate bushuruun tala maaluma taate seeliyoodha kan fooliishitoodha siyaadeen barooda. Ayyee baga nagaan irreecha geessanii? Ayyee baga wajjinumaan geenye. Irreecha kana eessarraa dhuftuutti kana hirmaachaa jirtu? Asuma naannoo Finfinnee Buraayyuu irraatidha kan dhufne baay'een toleeraa aadaa akkasii kana qabaachuu keenyatti boonneerra baay'een boonsi. Lafa buutee yeroo Finfinnee keessatti irreecha kabaju maaltu sitti dhaga'ama? Gammachuu guddaa baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama Oromummaa keenyaanii akka nu boonnu taanee kanatti walitti qabamne uummata adda addaa dhufe kan Oromoo kana arguutti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Akkasuma qeerroof qarreen Oromoo uffata aadaa babbareedaa diizaayinii miidhagaadha kan isaan uffachaa jiranii. Uffanni aadaa kun guyyaa ayyaanaa qofaa uffatamuu qaba jettamoo Finfinnee keessatti yeroo hundumaa nurraa jiraachuu qaba? Guyyaa ayyaana duwwaa ta'uun qabuutu yeroo hundumaa amma diizaayiniidhaan ba'aa jira waan ta'eef yeroo barbaanne uffachuu dandeenya akka uffatamus immoo dhaamsan dabarsa uummata Oromoo maraaf. Ayyee hedduu galatoomi. Sinillee galatooma. Baga nagaan dhuftanii maqaa keessanii fi bakka irraa dhuftanii. Baga nagaan nu eeddan kiyyaa biyyanan jedhama anan dhufee aanaa lamii kuraa aanaa 10 irraayi. Finfinnee maa. Ayyee mee Oromoon akka kanatti bareedee uffata aadaa isaatiin miidhagee kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dhufee gaafa Finfinneetti irreeffatu maaltu namatti dhaga'ama mee miirri isaa akkam? Kun jechaan oli kana waan jedhamee ibsamuufis namatti ulfaata. Kana rabbiin nu deebise waan ta'eef rabbaa galatoomu duraan dursee ittaansee immoo sabni Oromoo jiraatu aadaa isaa akkatti calaqqisiisee bareedee addunyaatti mul'isuu isaatiif uummata Oromoo galateeffachuun barbaada. Hayyee mee amma uffata aadaa bareedaa uffatteerta diizaayinii bareedaa tokko uffatteerta loltuu fakkaateetti kanatti deemaa jirtu
Mee uffanni aadaa Oromoo kuni akka kanatti Finfinnee keessatti guyyaa ayyaanaa fi guyyaa irreechaa qofaa uffatamu moo guyyoota hunda yoo uffatameeti kan sitti tola? Utuutu ta'ee guyyaa hunda uffatame natti tola. Garuu haala jireenya adda addaatiin namatti toluu dhiisuu danda'a. Ammayyuu haa ta'u dura kan akkasitti uffatamaan turre amma immoo jalqabee itti fufa. Jalqabbii gaarii bareedarreera. Tole saba Oromoo hundaanuu baga ayyaana irreechaa hora Finfinneetiin isin ga'een jedha. Taansee immoo baga jala bultii ayyaana irreechaa arsadiitiin isin ga'een jedha. Miidiyaan kun miidiyaa gaariidha, miidiyaa uummataati. Sabni Oromoo hundumtuu miidiyaa kan hordofuu qaba, dhaggeeffachuu qaban jedha. Rakkoon qabu. Isinis galatooma horaa bulaa. Ya seniyoda kan polishitoda siyadin baroda. Narka baroda kan polishitoda siyadin baroda. Ya seniyoda kan polishitoda siyadin baroda. Ya seniyoda kan polishitoda siyadin baroda. Ya sedaka, ya deraka, ya selule, ya dambule, bofti gamoji, inadu yusa, ogan siyadu, erbatan busuka, akesa midani, emmi mambu aka, akesa garani. Balagese, balaladu, malagese, mabnayadu, ejidi zirbi, bafedalacha, asiki zirbi lone, sobde dabata, sobde dabata. Elabora yado colabora, Awade sabeka yado colabora, Bala baballata yado colabora, Andabe sabeka yado colabora, Gurra baballata yado colabora, Elabora, Koti, Bishambasi, Bishambola, Loli, Gumabasi, Gumagota, Corbesola, Cabarasu, Irrigata, Cormagese, Dadanyatu, Indi Ibata, Elabora yado, colabora, Baga irreecha geessanii Baga lingeenye. amma yeroo isin garee aadaa shubbisa aadaa Wallaggaa shubbisu duukaa shubbistan akkami miirri Finfinnee keessatti ayyaana kabajuu kun? Baay'ee namatti tola. Baay'ee miira Oromoo ta'uu hundaa miira saba sakaaniyyuu kaasuu danda'u. Kan saba Oromollee miti jechaadha. Kun egaa miira namaa kaasaa waan laayyoonis dhufes miti baay'ee namatti tola. Sirba yeroo ijoollummaa sana yaadattan natti fakkaata. Baay'ee waan biyyatti dabarsine hundaa isa yaadataa jirra. Aadaas calaqqisiisaa jira. Finfinnee keessatti kan arguun keenya immoo baay'ee nutti tola, baay'ee nu bohaarsa. Mee keessumaa Finfinnee keessa kan jiraatu Oromoon aadaa isaa mul'isuuf, eenyummaa isaa mul'isuuf gahee akkamiitu irraa eegama? Gahee ofummaa. Gahee ofummaa jechuun of aadaa isaas, aadaa nyaataas, aadaa uffataas, aadaa sirbaas, aadaa hundumayyuu of ta'ee hojjechuun isatti jira. Of ta'ee keessumaa haala dubbannaanu Oromoon Finfinnee keessa jiru of beekaa, garuu immoo yeroo dubbannaa irratti xinnoo ijaa buudattuu farkisaa jiruu fi afaan isaa aadaa isaa hunduma isaa mul'iseetu of ibsee jiraachuun isatti jira. Aadaa ofii mul'isuun, eenyummaa ofii mul'isuun, uffata ofii mul'isuun kuni guyyaa ayyaanaa qofatti daanga'uu qaba moo yeroo hundumaa yeroo mijate? Yeroo hundumaa ta'utti jira. Uffanni darbee haa ta'uyyuu malee aadaa nyaataa fi aadaa afaanii, aadaa sirbaa hedduma sagantaan jirutti of mul'isaa deemuun namatti jiraata. Oromoonni bakka jirtanii, biyya keessa kan jirtanii, kan dhuftanis, kan dhufuudhaaf immoo haalli isiniif hin mijaayinis, kan biyyalaa jirtanis, baga kan argitanis, baga kan waliin agriitinis, bara dhufuuf immoo kottaatii nu wajjiniin bohaaraa, nu wajjiniin aadaa keessan mul'isaa.
galatooma. Ishi hundi keessanii Oromoonni miidiyaa kan hordofaa ofiis ilaaltuu keessattis kanaafi Oromoo hundi kee warri sirriitti hobbeettanii of beektu warri sirriitti immoo aadaa keessan afaan keessan keessumaa Finfinnee keessatti afaan keessaniin dubbadha sabboonota ta'a. Ishi. Maqaa kee fi bakka irraa dhuftee irreecha kabajaa jirtu? Maqaan koo Milkoo Caaliin jedhama. Kanan dhufe Najjoorraati. Irreecha haala gaariin kabajaa jira. Garee sirba aadaa Wallaggaa sirban tokko dura buutee yerootti sirbisiisu arginee turre. Akkami miirri aadaa ofii Finfinnee keessatti agarsiisu eenyummaa ofii uffata aadaa ofii eenyummaa ofii agarsiisu kun miira akkamii namaa kenna? Eenyummaa ofii magaalaa Finfinnee keessatti argisiisuun baay'ee namatti tola. Nama eenyummaa kee hin beeknetti eenyummaa kee agarsiisudha. Haala gaariidhaan argisiisaa jirra jedhee mayyaada. Irreechis haala bareedaadhaan kabajamaa jira. Kanaafuu haala gaariidhaan deemaa jira jedhee mayyaada. Oromoon kutaa Oromiyaa garaagaraa irraa godinoota adda addaa irraa dhufe yeroo inni sirba akkasitti walitti makamee sirbu kana mootummaan Oromoo sadarkaa akkamii irra jiru? Sadarkaa guddaarra jira jedheen yaada kana sadarkaa akka inni ilaaletti hundumtuu tokkummaadhaan wal ta'ee kan inni wal faana sirbu. Sirba yeroo kan naannoo tokko sirbamu otoo waliin qoodiin hundumtuu dhaqee tokkummaadhaan wal faana sirbaa ture. Kanaafuu baay'ee namatti tola haala gaariidha. Baga ayyaana irreechaa geessanii iddoo Oromoon iddoo hundatti argamtan hundumtuu baga ayyaana irreechaa geessanii miidiyaa wiirtuu daawwadhaa miidiyaa wiirtuu imalattaanuuf. Burtukaana miidhama ko bishaan boloo boloo boru boru jedha yemmutti si yaadu bohu bohuun jedha no miidhama ko si yaadeerra fuudhadhabee na imaana ko si yaadeerra fuudhadhabee na imaana ko. Burtukaana miidhama ko kuusaatti taphaa kuteen balleessini gororri kee dammaa tufteen balleessini no miidhama ko si yaadeerra fuudhadhabee na imaana ko. Burtukaana miidhama ko irraan gadee geeshee barbareen asheetee golfeetiin taphannaan wambadeen aseetee no miidhama ko si yaadeerra fuudhadhabee na imaana ko. Baga ayyaana irreechaa nagaan geesse. Baga waliin nu geenye. Mee maqaa kee fi bakka irraa dhuftee? Yoomiyyuu Lubbaayoon jedhama kan dhufe magaalaa Hoolotaarraayi. Naannoo Finfinneetiin dhufe. Mee gareedhaan jirtu uffata bareedaadha kan isin uffattanii jirtanii Finfinnee bareechaa jirtu qeerroon hamma kana gagga'u qeerroon abdii sabaa akkasitti wal duukaa yaa'uun baay'ee waan namatti toluuf isinitti gorre irreechi yeroo akkasitti bifa kanaan kabajamu miira akkamiin namatti dhagahama? Miira baay'ee namatti tolutu namatti dhagahama. Uummanni Oromoo kaabaa kibbaa karaa kallattii hundaanuu jiru bakka tokkotti wal ga'ee bakka kanatti afaan tokko aadaa tokko mul'isuun keenya baay'ee gammachuu guddaa nutti dhagahama. Isin bakka tokko dhuftamoo asitti wal argitan? Bakka tokko dhufnee gurmoofneettidha. Garuu bakka garaagaraa warra dhufan waliin bashannanaa waliin fakkii fakkaa jirra kun. Uffanni keessan illee baay'ee bareedaa diizaayinii bareedaa uffattanii jirtu. Qeerroon kun immoo akka kanatti raayyaa fakkaateeti kan inni yaa'ee jiru. Egaa kun immoo miira gaarii namatti uumaa Oromoon yeroo dheeraadhaaf Finfinnee irraa dhorkamaa ture bifa kanaan Finfinnee keessatti ayyaana isaa kabajuun irreecha isaa kabajuun baay'ee namatti tola. Warra utuu carraa dhufuu qabanii mana jiranii mee maal dhaamta maaltu isaan darbe? Waa hedduutu isaan darbee miidhagina kana fakkaatu uummata bareedaa kana as keessa magaala keenya magaala Finfinnee keessatti handhuura Finfinnee irratti haala kanaan miidhagnee waliin otoo bara dhufuuf akkatti yaadanii bara dhufu immoo akka dhufanii waliin dabarsuun hin jedha. Kan biraan immoo uffata isaanii uffata aadaa isaanii waggaatti bara kan dhufu ammumaa qabaniitti qophaa'anii haala miidhagaa ta'ee fi of Oromoo ibsuun haala suniin akkatti qophaa'an hin jedha. Oromoon addunyaa mararra jirtan Oromiyaarra jirtan Itoophiyaarra jirtan hundiyyuu baga ayyaana irreechaa bara 2023 sin gahe jecha wiirtuu miidiyaa daawwachuudhaan akka jajjabeessinu asumaan dhaamsa koo dabarsa. Galatoomaa isinillee. Maqaa kee fi bakka irraa dhuftee irreecha hirmaachaa jirtu? Maqaan koo Zaaraa Sayidiin jedhama. Kan hin dhufe godina Arsii irraa hin dhufe. Irreechi irree Oromooti. Irreechi tokkummaadha. Irreechi obbolummaa keenya mul'isa.
baay'ee nuti tole dhugaa Oromoon akkasitti iddoo tokkotti qabamee mul'achuun keenya baay'ee nutti toleeni isinilleen immoo galatoomaani akkasumas immoo Oromoo jaallattoota Oromoo hundumaanuyyuu baga irreecha bara 2016tiin isin ga'e isinin jedha galatoomaani. Ayyeeme ati Arsii irraa dhuftee isaan Adaamaa irraa dhufanii uffanni keessan garuu wal fakkaata. Hiriyoota isaanis Arsii dhumarraa dhufanii garuu Adaamaa irraa kaaneeni hiriyoota tokkodha. Kan uffanni immoo godina Jimmaadha. Tokkodha. Oromoon tokko ta'uu isaa agarsiisuudhaaf jechuudha. Kan biraan amma namni baay'een uffata diizaayinii haaraan illee baay'een jira. Uffatooti durii illee jiru. Oromoon akka kanatti Finfinnee bareechee irreecha qofa irratti uffatee galuu qabamoo yeroo hundumaa eenyummaa sabaa mul'isu gochuu qaba. Oromoon yeroo hunduma isaatu yeroo hunda isaatiyyuu aadaa hambaa ibsuu dhiisne aadaa kan keenya ibsuu qabnan jedhaan. Yeroo kamiyyuu jechuudha. Yeroo hunda uffatamuu qaba jechuudha uffanni aadaa. Maatiin koollee hiriyoonni koollee akkasumas immoo Oromoon hundi keessaniyyuu baga ayyaana irreechaa geessanii isin jedha. Hayyee maqaa kee fi bakka irraa dhuftee irreecha hirmaachaa jirtu? Tolee maqaan koo Hiwoot Guutaan jedhama. Jiraatuma Finfinnee kanaati. Egaa Oromoon Finfinnee irraas ta'ee Oromiyaa kutaalee garaa garaa dhufee irreecha kan inni kabajaa jiru. Miirri ganamarraa kaasee yookaan jala bultiirraa kaasee jiru maal fakkaata? Duraan dursee uummata Oromoo hundumaanuu baga ayyaana irreechaatiin nagaan sin ga'e jechuun barbaada. Egaa ganama kana dhufnee haalli jiru ho'aadha. Baay'ee namatti tola. Kan fakkaatu jala bultii isaa hin dhufneessaniif. Oromoon uffata bareedaadhaan diizaayiniin kan duriillee kan haaraan ammaallee Finfinnee bareechaa jira. Egaa yeroo baay'ee immoo ayyaana qofa irratti irreecha qofa irratti uffata aadaa uffatanii achumaan immoo dhiisutu jira. Mee dhaamsa maalii qabda Oromoon uffata aadaa isaa waan eenyummaa isaa argisiisu guyyaa ayyaanaa qofa fayyadamuu qaba moo guyyaa hunda illee uffachuu? Laa akkasii miti Oromoon yeroo hundumayyuu uffata aadaa isaatiin miidhagee aadaa isaa jechuun haala ammayyaatiinis haala duraanis jiru walirratti godhatee aadaa isaatiin akka boonu yeroo ayyaanaas ta'e yeroo kamiyyuu aadaa keenyan boonuu qabna jedha. Hayyee uummata Oromoo hundumaanuu biyya keessas kan jirtan biyya alaas kan jirtan baga ayyaana irreechaa bara 2016 nagaan sin geessu jechuun barbaada. Egaa miidiyaa kana daawwadha galatooma hundi keessanuu haaya nagaan. Hayyee baga nagaan irreecha geessanii? Hayyee baga wajjinumaan geenye. Irreecha kana eessarraa dhuftuutti kana hirmaachaa jirtu? Asuma naannoo Finfinnee Buraayyuu irraatidha kan dhufne baay'een toleera aadaa akkasii kana qabaachuu keenyatti boonneerra baay'een boonsi. Gammachuu guddaa baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama Oromummaa keenyaanii akka nu boonnu taanee kanatti walitti qabamne uummata adda addaa dhufe kan Oromoo kana argutti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Akkasuma qeerroof qarreen Oromoo uffata aadaa babbareedaa diizaayinii miidhagaadha kan isaan uffachaa jiranii. Uffanni aadaa kun guyyaa ayyaanaa qofaa uffatamuu qaba jettamoo Finfinnee keessatti yeroo hundumaa nurraa jira. Guyyaa ayyaana duwwaa ta'uu qabuutu yeroo hundumaa amma diizaayinii hambaa jira waan ta'eef yeroo barbaanne uffachuu dandeenya akka uffatamus immoo dhaamsan dabarsa uummata Oromoo maraaf. Hayyee hedduu galatoomi. Isinillee galatooma. Hayyee baga irreecha geessanii isiniin jedha jalqabarratti. Baga hundi keenyaa geenye. Hayyee mee isin iddoo kamirraati kan isin dhuftanii irreecha? Nuyi Buraayyuu irraa dhufne. Hayyee. Buraayyuu irraa dhufne. Maatiidhaan jirtu hunduma keessantu dhufe moo namni manatti hafeera? Namni manatti hafe hin jiru hunduma keenya maatiin tokko maatiin mana tokko dhufne hundi keenya homtuu hafe hin jiru. Bareedanii jirtu uffata wal fakkaataa uffattu. Egaa mee nusi kanatu daandiirraa nu qabee gara keessanitti Oromoon akka kanatti uffata aadaa isaatiin miidhagee Finfinnee keessatti eenyummaa isaa calaqqisiisuun irreecha kabajuun mee miira akkamii namaa kenna sayyus immoo maatiidhaan jirtu. Baay'ee nama gammachiisa baay'ee kana laaluun wannan kana hunda laaluun Oromoon kan argachuu isaa baay'ee nama gammachiisa. Hayyee mee uffanni aadaa Oromoos diizaayiniin haaraan kan duriirraa fooyya'ee kan duriillee bifa bareedaadhaan kan inni mul'achaa jiru Oromummaan egaa yeroo hundumaa namarraa calaqqisuu qaba jenna nuti isinis immoo mee ayyaana duwwaa irratti Oromoon Finfinnee kana uffata aadaatiin ho'isee deemuu qaba moo yeroo hundumaa uffachuu? Yeroo hundaa uffachuu qaba malee yeroo kana duwwaa oduu hin ta'in aadaa isaa uffata isaa yeroo hunda uffatee deemutu irra qabu. Oromoon egaa Oromoo ta'ee irreecha mana taa'ee kan gara gama foddaa televizyiiniitiin daawwatu illee jira. Isin garuu maatiidhaan ijoollee xiqqoollee fuutanii baatanii egaa dhaamsa akkamii qabdu eenyummaa isaa sabni akka inni hordofuuf sirriitti? Hundi isaaniitu iyyuu akkuma nu baanee uummanni asitti argamu kana baanii wanna hunda oduu laalanii gaariidha. Baay'ee namatti tola. Akkatti baanii. Oromoo guutuu addunyaarra jiruu fi
maatiin keessan illee asuma jiru firoota keessaniif baga irreecha keessan jechuu dandeessu. Baga irreecha keessanii irreechaan gaarii jaalalaa kan tokkummaan waa ta'u hundi keessanuu baga irreechaan sin gahe. Ani maqaan koo Kiruubeel Qixxeessaan jedhama. Kan inni irraa dhufe asuma magaalaa godina addaa magaalaa Buraayyuuraan dhufe. Ayyaana irreechaa kana hiriyoota koo faana kabajuuf dhufe. Hiriyoota kee wajjin uffata aadaatiin bareedaniiti gareedhaan kan isin jirtanii. Oromoon bifa kanaan wal ijaaree gareedhaanis ta'uu akka nama dhuunfaatti irreecha gaafa kabaju miira akkamiin namatti dhaga'ama? Dhugaa dubbachuuf baay'ee gammachuma guddaatu namatti dhaga'ama. Miira gammachuu keessarraa nama hundumaa gaafa ilaaltullee namni hundumtuu gammadee aadaa isaa saba isaa bakka tokkotti bifa kanaan gaafa argu baay'ee gammachuu guddaa fuula namaarraa argita. Dhaamsi Oromoo Oromiyaa garaagaraarra jiru akkasumas addunyaarra jiru gootummaadhaaf qabdu Oromummaa isaanii eenyummaa isaanii uffata aadaa isaanii waan Oromoon qabu hundumaa beeksisuu irratti waan ta'uu qabattee. Ani akka kiyyatti aadaan Oromoo akkuma amma calaqqisaa jiru kana caalaatti guddatee tokkummaan Oromoo kana caalaatti dagaagee Oromoon tokko ta'ee miidhagee akka inni kana walitti argamuun barbaada. Isinillee nu bira dhaabattanii bifa kanaan ayyaana nu wajjin kabajuu keessaniif guddaa isin galateeffanna. Galatoomaa jira. Irratti dhaamsa daawwattoota keenyaan wiirtuu miidiyaa akka isaan daawwataniif dhaamsa nu godha. Egaan uummanni hundumtuu sabni hundumtuu miidiyaa hawaasaa miidiyaa keenya kan ta'e miidiyaa kana cina dhaabatee akka inni miidiyaa kana daawwatu hin jira galatoomaa. Baga irreecha geesse. Amiin olumaanuu baga waliin nu ga'e. Maqaa kee fi bakka irraa dhuftee irreecha kabajaa jirtu. Taammaratan jedhama. Kutaa magaalaa Shaggar Kuraaji Dareen dhufe. Warri Shaggar kun hin danda'amne uffati aadaa keessan illee baay'ee bareedaa qeerroon illee amma nagaggaa. Egaa ganamaa kaaneeti kan nuyi daawwachaa jirru. Oromoon bifa kanaan Finfinnee bareechuun isaa uffata aadaa isaatiin bareedee sirna kana gaafa kabaju maaltu namatti dhaga'ama? Baay'eetu waan ajaa'ibaa waan baay'ee bareedu akkuma hundi keenya ilaaltan kana siinsi wanta ilaaltan kana nurreen akkuma nu ilaaltan kana baay'ee faayamnee dhufneerra. Nurraa bareedinee yaadna uummanni Oromoo hunduu irraa bareedeera. Ayyaanni kunis ayyaana gaarii, ayyaana tokkummaa, ayyaana jijjiirama, ayyaana Oromoon bakka ofiitti deebi'ee akka dagaagee miidhagfatee kabaju ta'eera. Kanaaf wanti hunduu bareeda jechuudha. Ayyee amma Oromoon bifa kanaan gaafa Finfinnee bareechu dhuguma abdii guddaatu namatti dhaga'ama. Kan biraan immoo qeerroon bifa kanaan gareedhaan ijaaramee uffata aadaa bareedaa diizaayinii haaraadhaan gaafa uffatu fuuldureen Oromoo abdii guddaa kan inni qabudha kan inni mul'isu. Egaa Oromoo kutaalee addunyaa garaagaraarra jiran maatii kee ta'uu danda'u, hiriyoota kee ta'uu danda'u nama barbaadanii baga ayyaana irreechaa geessan jechuu dandeessa. Tolee galatoomaa uummata Oromoo marta addunyaarra jiran hundaafuu baga ayyaana irreechaa guddicha kanaaf isin ga'e jechuun barbaada. Na galatoomaa. Isinirreen miidiyaan wurtuu nu jabaadhaa bakka guddaa nu ga'a. Eegareetti sabiskiraabii guddaa argattanii dagaagaa. Hayataa Sanalii jedhama. Bakki dhalooti koo Wallaggaadha. Jireenyi koo Maasumadha. Hayyamee miirri Oromoon akkasitti Finfinnee keessatti irreecha kabajuun namatti uumu miira akkamiitu jira? Baay'ee namatti tola. Baay'ee. Oromoon ganamarraa ka'ee gara horaatti deemuudhaan inni kaan immoo addabaabaayii masqalaa kana sirbaan sochoosaati kan inni jiru. Ati immoo uffata Harargeetiin faayamteeti kanatti jirtu. Shaggooyee sirbiteetta? Kaandee. Oromummaa ibsuuf Oromummaa ibsuuf waan jiru sababaatiif. Uffati aadaa Oromoolee uffata aadaa babbareedaadha kan nuyi arginu godinaalee Oromiyaa hundumaa diizaayinii haaraan mee Oromoon akka kanatti Finfinnee keessatti guyyaa irreechaa qofa haa uffatu jettamoo yeroo hundumaa uffatee yoo deeme gaariidha. Yeroo hundumaa uffatee deeme namatti tola baay'ee. Xumurattee dhaamsa dhaamuu barbaaddu namoota irreecha hin dhufin jiranii fi maaltu akka isaan darbe meetti mee? Uummata Oromoo hundumaan bagattiin isin ga'een jedhaani. Warra kan asin dhufne kan miidiyaadhaan ilaalaa jiraniis bagattiin isin ga'een jedha. Ayyee bakka irraa dhuftee fi maqaa kee? Ani asuma Finfinnee jiraadha. Dhalootaan ammoo Boorana. Asii dhufe ammaan tana Finfinnee jira. Ayyee Booranticha mee bifa kanaan Oromoonni uffata isaa uffatee eenyummaa isaa sirba isaa kan godinaalee adda addaa sirbaa gaafa Finfinnee keessa ho'isu miira akkamiin nama dhaga'ama? Gammachuun nama dhaga'ama. Gammachuu guddoon nama dhaga'ama. Akki gammachuu akka bara iddoo sirra fagaatanii immoo eegi asii gad deebi'an eegi irreechi fulafii deebi'ee fula aadaa deebi'e Oromoon asii wal geettee haaba kibba gartee mirga bitaallee gam cufaayii dhuftee asii wal gartee aadaa fi aadeeffattee wal agartee
akkatiin agartana mi'aadaatiin faayamtee faayifillee agarsiifata wanni kun biizines guddoolle namaa uumti waaqa galateeffachaallee tana gama dhibiin ammoo yoo ilaalte lafti tun teenna aadaa teen keessatti agarsiifachaallee mirga keenna waan kanallee nam garsiifti nam gammachiifti. Ayyee kabiraani Oromoon bakkoota garaagaraarraa yeroo baay'ee gaafa gara Finfinnee dhufu guyyaa irreechaa guyyaa ayyaanaa qofa uffata aadaa uffachuutti komatama. Gara Booranaa Gujii kana gara Karrayyuullee waan akkasii baay'een jiru. Kanaaf mee uffata aadaa isaanii eenyummaa isaanii yeroo hundumaa akka ibsanii fi Oromoodhaaf dhaamsanii. Waan dansaa Oromoon mi'a aadaa fiitiin mi'a aadaa fi naqatanii jabeessanii aadaa fi guddisuu waan tokko dhugaa ammoo fakkeenyaaf namni ani guyyaa cufa akkaan hojiifadhe mi'a kan qabadhe deemaa namaan taatu fakkeenyaaf hojii qabdaa fuula barnoota deemuu dandeetta iskuul heesteette tanaan barachaan nam dhibdi fuula hedduu nam rakkifti ammoo guyyaa jilaa irra namaa sablatti waltillee dhufanii hojiin dhibiin hin jirtu barnooti dhibiin hin jiru faayamuun hin danda'an. Wanni dhibiin ammoo yoo silaa akka jiru nama akka jiru durii jiraate taate habarumsi hin jiru hawjiini gartee biiroo seenanii maan jedhanii wanni dhibii namirra feet hin jirre kan namni horii fitiffatee yookaan lafii fi qotatee jiraata taate akkanallee naqachaallee kan faayamuun hin taate ammoo jiru jijjiiramtee oma tolchuu hin danda'ani ammoo danda'anii jabeeffachuun aada jabeeffachuu mala. Wirtuu miidiyaallee daawwadha as deebitee ammoo warri keen mirga bitaa fagoo dhiyoollee filachuu faayyuu ayyaan kana walitti dhuftanii ittiin irreechallee kabajachuu jirtan waliin gammadu jirrullee gamcufaafu horaa bulaa deebana ayyaan dansaa yaayyuu saniin jedhe jil oowwitu midhaaddu akkuma nagayaan dhibaafattani waaqi dhibnu didinna waaqi nu jiisinna waaqi bisaan nu kenne lafteennallee jiisee bonallee nu baasee ammallee jireenya nu deebisa siyaastillee lafteennallee jiisee marrallee nu baasee nu eebbisin horaa bulaa deebana wirtuu miidiyaallee artumaan daawwadha horaa bulaa deebana. Abboo yaa dureessa Oromoo abboo turi mallee turi abboo buli mallee buli abboo haga waa guddadhu abboo nan jalaa dubbadhu abboo yaa dureessa Oromoo abboo giseen achiin dhufu abboo fooqin tulluuse abboo tulluu diidaase abboo bira keenyan beeke abboo bulin mallee buli abboo turin mallee turi abboo haga waa guddadhu abboo na jalaa dubbadhu caasaa rooba roobuu malee bullee hoo caasuma kiyya 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 kana jennaan akkana jaa biyya gabbisaan dhufeessa sarrooba odolee handaa yaa odolee handaa biyya gabbisaan dhufeessa sarrooba biyya gabbisaan dhufeessa sarrooba yaa milmillettee ka ilmayyoo fardaa biyya gabbisaan dhufeessa sarrooba 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 caasaa rooba roobuu malee bullee hoo caasuma kiyya caasaa rooba roobuu malee bullee hoo caasaa rooba roobuu malee bullee hoo caasuma kiyya kana jennaan biyya gabbisaan dhufeessa sarrooba odolee handaa yaa odolee handaa biyya gabbisaan dhufeessa sarrooba biyya gabbisaan dhufeessa sarrooba yaa milmillettee ka ilmayyoo fardaa biyya gabbisaan dhufeessa sarrooba biyya gabbisaan dhufeessa sarrooba biyya gabbisaan dhufeessa sarrooba biyya gabbisaan dhufeessa sarrooba
Alagal, matabango, gomni gara, urumni mir, riyan nanam, simotay, sisimin, dandatay, danday, dobitay, dinagum, lenjatay, ittihad, irrasitay, irrabui, edetatay, sijik, itatay, urmabas, odatay, minambas, urmiyatay, ballan, dandalatay, uddat, dosatay, ballan, ayyutay, ubbat, yeek, kennin, qabat, qabat. Aye, karrayyuu laa dhufne ta'a. Akkami simannaan irreechaa kun? Simannaan baay'ee nutti tole, baay'ee bareeda. Uummanni Oromollee kallattii jiru hundaanuu dhufee baay'ee gammannee baay'ee namatti tole irreessi. Amma yeroo isin gareedhaan sirba aadaa karrayyuu sirbitan argineerra. Garee kana wajjin achuma dhuftani? Achuma dhufne bakkuma tokko dhufne. Ayyee waan bareedaadha. Oromoon bifa kanaan yeroo aadaa isaa Finfinnee keessatti argisiisu gammachuu guddaan namatti dhaga'ama. Mee karrayyuu irraa baatanii gaafa dhuftan maaltu isinitti dhaga'ama gaafa itti walitti Waan bareedaa argine karaa kanatti illee dakarraa hanga asitti hanga Finfinneetti yommuu deemnu wantoota gaarii mootummalleen kallattii addaati waan jiru qopheessee bishaan daabboo karatti osoo achirraa hanga asii sirriitti simatamaa dhufnee jechuudha. Simannaa gaarii ture. Ayyee ammas gara bishooftus fuula qajeelfannee jirra. Achitti bifuma kanaan aadaadhaan nu bashannansiifta. Rakkoon qabu ni bashannansiifta. Ayyee mee uummata Oromoo addunyaa kanarra jiruu fi kan biyya kana keessa jiruuf illee irreecha keessa jettee asumaan immoo miidiyaa keenya akka daawwatan nu hafeera. Uummata Oromootiin baga ayyaana irreecha Finfinneetiin kan isin ga'e ayyaana irreessa itti aanu hora sadiitiin isin haa ga'uun jaa ayyaana bareedaa baga gammannee baga gammaddaniin jechuun ni barbaada. Galatooma isinin jaaladha. Mee maqaa keef bakka irraa dhuftee irreecha kabajaa jirtu? Maqaan kiyya Sabboonaa Jamaaliin jedhama yookaan Sabboonaa Jaalobsaa. Ani dhaloonni kiyya Harargeedha. Akkasuma barataa eebbifamaa bara kanaa Wallaggaa Yuunivarsiitiiti. Ammaaf karaa Adaamaa Finfinnee kana gidduu jirra. Achii dhufnee irreeffachuudhaaf kunoo Finfinnee jirra jechuun giddu galaan dura. Kunoo Oromoon ganamaa kaasee kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa bahee Finfinnee miila tokkoon dhaabaa jira jedhama. Egaa mee bifa kanaan Oromoon walitti qabame gaafa argamu miira akkamii qaba? Oromoon Finfinnee kunoo miila takkaan dhaabbateeti. Oromoo mataan dhaabaa jira. Diinonni mataan dhaabbatanii jiranii. Oromoo miila tokkoon dhaabbatee jira Finfinnee keessa. Haalaan namatti tola. Irreecha bareedaadha. Oromoon kun gizii wal arku. Oromoo yeroo wal arku of wallaala malee walii wallaalu. Kan of wallaalus gammachuu keessa. Oromoon yeroo wal arke iddoo garaagaraa kaabaa lixaa achi gaafa dhufu gaafa wal arke gammachuu keessa of wallaaleeti walitti marama. Walii wallaalu jechuudha. Kanaafuu haala gaarii kanaan dabarsu jira jechuudha guyyaarra. Oromoo kutaalee addunyaa garaagaraa irra jiraniif kan carraa irreecha sitti kabajuu hin arganneef dhaamsa baga ayyaana irreechaa keessan jedhu dabarsitee asumaan immoo miidiyaa keenya akka hawaasi daawwatuu fi dhaamsa nu dabarsite. Ayyee gaariidha. Oromoo qofa osoo hin taane warri kuush hedduun warroonni Afrikaalee biraa keessa jiranii hodduutu dhufe Oromoo bira dabreetu jechuudha. Warroonni Oromoo jaallataniif sabni Oromootti siqan baay'een isaanii dhufanii jiran irraan tana bifa kanaan irreecha waliin kabaju jira. Kanaafuu baratti aanutti Oromoonni biyyoota adda addaa akkuma daasporaa gaafa galaa jaansumti galan sanitti irreecha irratti illee daasporaa inni makiinaalee dhabnu ofii dhaabbannee ni simanna. Kanaafuu daasporoota keenya asumaanuu irraa irreecha matu dhufu akka waliin kabajnu jira. Furtuu miidiyaa asumaanuu cinaa dhaabbannee haaniif jajjabeessinu jechuu barbaada. Aadaa wal jajjabeessu wal guddisuu sanillee haa qabaannu. Kanaafuu baga geessanii uummata Oromoo hundaan jechuudha. Uummata addunyaa guutuudhaan kushoota hundaan. Hayyoo ulfaadha. Maqaa kiyya aanaa Muhammad Hassan Onnaan jaanii iddoon ani irraa dhufe aanaa Gumbii Bordoddeeti. Harargee lixaa. Ayyee mee yerooti akkasii yeedaloo kana kan shaggooyyee sirbitu kan nuyi dhageenye akkami achitti baay'ee beekamaadha wakkaatti sirbaadha. Shaggooyyee yookaan wallee afaan Oromoodhaa hedduun jaaladha. Wallee irratti xiqqoo shooran qabullee ni qaba. Safara keessatti gana waliin baane. Inshallah waliin baajeetiin yaada yeroo booda. Keenya warra akkas hawaasa keessatti gahee qabanii baasee mul'isuudha gaheen wiirtuu miidiyaa. Kanaafuu mee shaggooyyee kee tokko irra nuu buusta. Rakkoon qabu karaa isin feetaniin karaa Oromoon tiyya feetuun asirratti bahuun naaf gammachuudha. Na boonsa isin gammachiisuun. Silaa si wajjin galaa sababbiin si qabu fi jaalalaa. Abbaan kee qalbiin qabu jaalalaaf maaliif namaan lolaa. Qalbii dhabeetii miti yoo heestummaa taate malee garuu amalli abbaa keetii yaa qashtiitii yaa sinnen jijjiiru. Amalli abbaa keetii yaa bullootii yaa sinnen jijjiiru. Abbaa kee qofaa miti ollaan keessanuu barnagaan qabu. Silaa nagaa qabaate haa isa qabu tokko waan dhabu.
silaa nagaa qabaate isa qabu tokko waan dhabu duuba maaliin siif godha qalbiin tanteetis tana waan gartu rabbu mansiif kadha fayyaaf gammachuun akkanaa turtu guyyaa arraa ga'uun hedduu na gammachiise akkasuma oromoon tiyya taas jirtuuf taa hin jiraatin illeen baga gammaddan hin jaani namoota naannoo keenyatti hafes haa ta'u kan biyya alaa jiranis hedduun gammadaa guyyaa kana arraa kana ga'uu kiyyatti baga gammadan baga guyyaa kana geenye hin jaani warra baranaa kan bara hedduu nu haa taasisu jeetiniin siif xumura. Baga wajjiniin geessi. Jalqaba isaa Finfinnee keessatti aadaa agarsiisuun Finfinnee keessa inni jedhu iyyuu anaaf naan galu. Finfinneen akkuma iddoo kaaniiti anaaf. Qaama keerraa akkuma iji kee, funyaanni kee, gurri kee kan keete Finfinneenis akkasumadha. Kanaafi haala ho'aa ta'een bareedaa ta'een aadaa keenya agarsiisaa jirra. Baay'ee namatti tola. Irreecha duwwaa miti gaafa dhuftu kanatti ilaaltu aadaa biyyoota garaagaraa godinoota Oromiyaa keessa kan jiran hundumaa ilaalta. Laphee keetu si boqota. Oromoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa walitti bobba'ee uffata aadaatiin miidhagee saboota aadaa naannoo isaatti kan sirbaa jiru. Mee uffanni aadaallee bifa aadaatiinis ta'e bifa ammayyaatiin dizaayinoonni babbareedoon dhiyaachaa jiru. Inni kun sabboonummaa Oromoo guddisuu yookaan eenyummaa Oromoo addunyaatti beeksisuu keessatti gahee akkamii qaba? Gahee guddaa qaba. Baay'ee gahee guddaa qaba. Bifa babbareedaa ta'eenidha kan diizaayinerooti hojjechaa jiranii garuu safuutta godhanii immoo dhaamsa kooti anaaf. Aadaa sana jiramti garmalee ammayyeessuurraan kan ka'e aadaa Oromoo irraa immoo gara waan biraatti geessaa jiru sanarrattitu eeggannoo godhanii kan kanarraa nafe baay'ee bifa namatti toluunidha uffatni aadaa kan babal'achaa jiru baay'ee namatti tolu. Uummata Oromoo addunyaarra jirtan hunduma keessaniif baga ayyaana geessanii addatti immoo uummata Oromoo cunqursaa adda addaa baattanii iddoo garaagaraatti miidhamaa jirtan Oromummaa keessaniif gatii kaffalaa jirtaniif amshiraa waggaa dhufu isinis akkuma kan iddoo tokkotti wajjiniin ayyaaneffannan irreeffannaa jabaadhaa jechuun hin barbaada ayyaana gaarii miidiyaa wiirtuu immoo daawwadhaa miidiyaa keessanidha daawwadhaa jajjabeessaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan sirna kabaja irreecha hora Finfinnee kan magaalaa Finfinnee hora naannoo Dololoo Buddeenaatti argamudha. Egaa akkuma dura isinitti himnee turre Oromoon kutaalee Oromiyaa garaagaraa kaabaaf kibbaa bahaaf lixa giddugala Oromiyaa irraa akkasumas biyya alaarraallee dhufuudhaan irreecha hirmaachaa tureera. Nus immoo sagantaa kana jalqaba ganamarraa kaasnee amma sa'aatii kanaatti isin biraan gahaa turreerra. Egaa kan isin daawwachaa turtan tamsaasa wiirtuu miidiyaa sirna kabaja irreecha hora Finfinneeti. Amma yeroon kun irreechi hora Finfinnee xumuramee namoonni gara mana isaaniitti warri irreecha hora Bishooftuu deeman immoo gara Bishooftuutti fuula galagalchatanii jiru. Egaa qophiin keenya jalqabarraa kaatanii daawwattan kana fakkaata ture. Qophicha dhiyeessuudhaan kan isin faana ture Gammachuu Tsaggaayetii ogeessi kaameraa keenya Firaa'ol Abiraam ganamarraa kaasee nu duukaa jira. Egaa nama bara kanaa nama bara egeree waaqni nu haa taasisu jala bultiin irreecha hora Bishooftuu eegalee jira. Irreecha hora Bishooftuutti wal agarra turtii gaarii qabaadhaa.